akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. በዚህ በምዕራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ። ሁላችን እናት ኦኬ አለ deebinee dhufnee jirra. Har'a waa'ee kufaati dargiitiin sababeeffannee US illee bagatti isiniin ga'e jetteerti. Waa'ee kanatti wal qabsiifnee kan irraan dubbannu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti wanni beekamuu qabu jechuudha. USA yeroo hundaayyuu jechuudha. Yeroo hundaayyuu isin ati diktaataa taatee dhiiftee miti jechuudha. Kan isin irratti xiyyeeffattu ati imaammata isii hordoftamuu dhiiftadha jechuudha. Kana waa malee miti kan isiniin jedhaa jiru. Maybe namni USA deeggarullee dhiisullee jiraachuu danda'a. Ani kan karaa isiniin jedhaa jiru riyaalitii qabatama lafa jiru isinitti himuudhaaf hin jedhu. Amma yoo fudhatte fakkeenyaaf Wayyaaneen aangoorra turtee mataa isiitti diktaatara turte jechuudha. Guyyaa Wayyaaneen aangoo irraa kaatee baga gammaddan jettee USA'n ibsan kennine jechuudha. Maaliif Wayyaaneen illee diktaatara, Mangistuu illee diktaatara jechuudha. Garaagarummaan jiru maali inni? Wayyaaneen imaammata USA yookaan imaammata Ameerikaatti hordofti. Dargiin immoo sooshaalizimii hordofaa jechuudha. Sooshaalizimii jechuun biyyoota akka Chaayinaa, biyyoota akka Kuubaa, biyyoota akka Veetinaam, biyyoota akkasii jechuudha. Amma garaagarummaa aayidooloojiiti malee diktaataroonni diktaatarootuma jechuudha. Uummata Itoophiyaatiif lachuu diktaatara. Wayyaan illee diktaatara, Dargi illee diktaatara jechuudha. Uummataaf. Garuu Ameerikaadhaaf eenyu diktaatara? Dargi diktaatara jechuudha. Dargiin maaliif diktaatara Ameerikaaf ta'e beektaa? Sooshaalizimii waan hordofuuf sirna USA'n hordoftu waan hin hordofneef faallaa USA waan ta'eef waan isin dhibu hiriira balaaleffannaa USA yeroo Dargi jechuudha. Yeroo Dargiitti hiriira balaaleffannaa USA Itoophiyaa keessatti bahe irratti mee dubbii Dargiin dubbate tokko isin dhageessee walitti deebinaa walumaan haa dhageeffannu. በዚች ምድር የሰላም የማህበራዊ እድገት የዲሞክራሲና የነጻነት ማስገኛ የሆነውና አማራጭ የሌለው ህብረተሰባዊነት ወይም ሶሻሊዝም ያብባል፣ ይለመልማል። ሶሻሊዝም ይለመልማል። waan isin dhibu Wayyaaneenis Dargiinis maqaa dimokiraasiitiin kakatu. Garuu foolii dimokiraasiin qaban jechuudha. Fooliimmaan dimokiraasii balbala isaanii irra hin baane. Kanaaf waa malee miti kan isinii kaasu. Dargiin akkamitti maqaa dimokiraasiitiin kakata jechuudha ilaaltan. Maqaa Dargii isinii dubbisuu danda'a. EPRDF Ethiopia People Democratic Front Democratic jedha. Ethiopia People Democratic Front adda warraaqsa dimokiraataa uummattoota Itoophiyaati. Dimokiraasii of keessaa qabanaa qaba. Wayyaan illee maal jetti? EFDR Federal Democratic Republic of Ethiopia jetti. Lachuu jecha dimokiraatik of keessaa qabaachuudha. Dargiin sooshaalizimii godheen irrasii gadi waa hundaa jechuudha. Piroodakshinii oomisha ta'ee waa hunda ta'ee irrasii gadi hooggane. Wayyaaneen immoo federaalizimii jettee federalizimii kijibaatinii
waan tokko tokko uftee diktaatarummaa ummata irratti gadi feete jechuudha. Kanaaf lachuunuu ummata Itoophiyaatii fi dimokiraatawaa miti. Ameerikaan maal fakkeessaa jirti? Dargii diktaatarii gooti, wayyaanee immoo maal gooti? Dimokiraatikii gooti jechuudha. Lamaanuu ummata Oromootiif meebii wanni bu'aa dargillee wanni yoo bu'aatti gara bu'aati yoo madaalle dargillee wanni bu'aa buusee jira. Wayyaanillee wanni bu'aa buuftee jirti. Garuu lamaanuu dimokiraatawaa miti jechuudha. Ummata irratti hiraarrii ummataa, dhumaatii ummataa, faayidaa ummataati irratti lachuu isaaniituyyuu dimokiraatawaa miti jechuudha. Kanaafan isiniin jedha Ameerikaan sirna isiin hordofi malee ati ummataaf dimokiraataa taate ummata tumtee waan barbaaddu goote achumatti si suphuu barbaaddi malee irraa si ari'uun barbaaddu aangorra. Si qeequun barbaaddu achumatti si suphuu barbaaddi yoo ati sirna isii hordofte jechuudha. Kanaafi mee itti fufnee jechuudha. Ammas viidiyoo tokko haa dhageeffannu waa'ee dargii irratti. በተለይ እንደዚህ አይነት የአካባቢያችን እብሪተኞች ደግሞ የሚገባቸው ቋንቋ ዲፕሎማሲ ሳይሆን አፍንጫቸው ማለት ነው። አስተንፍሰነዋል። የሰይድ ባሬ ጎማ አሁን ተንፍሰዋል። በዚህ በምዕራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ። ሁላችንም ውድ ሁሉ ከፍተኛ አርሚ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባን ጓዶች። ከፍተኛ አርሚ ስንት ሺህ ጀነራል ነው ያወጣን። መሳሪያውን አስረከቡ፣ ተሸነፉና ፊታቸውን ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ። ከዚህ በኋላ እንደገና ወደ እኔ። ይሄ ነው የሆነው አይደለም? ኦኬ ደርጊ ላይ አይርተን jechuudha. Nama sodaachisa, baay'ee nama sodaachisa dubbatu dhugama jechuudha. Yoo akkasitti ilaaltu inni waan barbaade diktaatarii haa ta'u dargii akka dhuunfaatitti yoo gaafa ilaaltu sagaleen isaa kenname haalli inni itti uummata waan san keessatti eegeessu nama ajaa'ibsiisaa jechuudha. Riyaalitii mallee immoo Afrikaa keessatti yeroo isatti miilitariidhaan jechuudha Itoophiyaan biyya baay'ee sodaatamtu turte. Baay'ee Afrikaa keessatti baay'ee dhugama biyya baay'ee sodaatamtu biyya miilitariisii humna ol baay'ee cimaa ta'e turte jechuudha. Baay'ee humna olitti biyya cimaa turte garuu immoo uummata irratti akkuma agartan jechuudha uummanni lafatti nafne hulluu mooda xoor gimbaar jedhaniiti humnaan tumaniiti gara duulatti oofaniiti uummata lafarraa fixaa kan turan ispeeshaalii gisee lolli akkasitti hammaatisan jechuudha. Uummata irraa hiraariin tokkollee kan hin bu'iniidha. Kanaaf Ameerikaan maal jetteerti walumaa galatti gara dubbii Ameerikaatti gaafa deemnu guyyaa kufaatii dargiitiin baga isin ga'ee ummanni Ameerikaa hunduu isin waliin dhaabbata. Rakkoowwan amma jiru kana keessaa baatanii gara ifaatti akka isin ceetaniif Ameerikaan ni hojjetti waan jedhu dhaamteerti. Kuni dhaamsa gaariidha jechuudha. Kuni dhaamsa gaariidha. Amma kan irratti dubbadhee fi waa'ee dargii maaliif waa'ee wayyaan illee akkas hin jennetti irraa ka'eetiin dubbadhe malee kuni waan gaariidha. Chaaleenjii ammaa kana keessaa baatanii akka isin gara ifaatti ceetaniif kan jedhu waanuma gaariidha. Kanaan sappoortiin godha jechuudha. Kana fakkaata viidiyoo har'aa xumureen jira. Please hundi keessanuu subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isin jaha. Nagaa.